Egeree biyya tokkoo murteessuu keessatti barnoonni shoora olaanaa qaba. Haa ta'u malee Itoophiyaa keessatti waggoota dheeraaf seektara barnootaan cabiinsi guddaan kan ture yoo ta'u, kana kan hubate mootummaan jijjiiramaas damicha irratti xiyyeeffannoo addaan hojjechuun jijjiiramni olaanaan galmaa'eera. Bu'aa argamee farcaatii barattoota hambisuun qulqullina barnootaa mirkaneessuu dabalatee dhaloota barnootaan gahame bor biyyaaf ta'u horachuuf tarsiimoo mootummaan hojiirra oolche keessaa sagantaan nyaata barattootaa tokko hoggaa ta'u, akka biyyattiitti barattoota miliyoona 7.5 mana barnootaatti sooraa jiraachuun pirezidaantiin federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaasee saaqiinsa hojii mana maree lamaanii irratti haasaa taasisaniin eeruun isaanii ni yaadatama. 7.5 ሚሊዮን ወይም ደግሞ 33.7 በመቶ በላይ ተማሪዎችን በትምህርት ቤት እየመገብን barattoota miliyoona 7.5 yookaan dhibbantaa 33.7 ol sooraa jirra. Sagantaan nyaata barattootaa kun daa'imman dhibee fi beelarraa ittisuu bira darbee dhaloota beekumsaa fi dandeettiin gahoomee biyya dhaalu oomishuu kan dandeessisudha. Hojiin kunis hojii gaarummaan fudhatamuu danda'udha. Sagantaa nyaata barattootaa hojiirra oolchuun fakkeenyummaa qabuun magaalota kaaniif muuxannoo qoodaa kan jiru magaalaan Finfinnees cabiinsa damee barnootaan jiru furuuf barattoonni yaaddoo tokko malee barnoota isaanii akka hordofaniif galteewwan barnootaaf barbaachisu hunda dhiyeessuun cinaatti barattootaaf ciree fi laaqana isaaniis mijeessuun dhaloota bor biyya ijaaruu horachuu keessatti shoora hagana hin jedhamne ba'achaa jira. Kanaanis magaalattii keessatti barattoonni 800 ol sagantaa nyaata barattootaa irraa fayyadamoo ta'uu hoogganaan biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalem ሙላቱ ኤራኒሩ በ300 ሺህ የጀመርነው የተማሪዎች ምገባ ዛሬ ከ820 ሺህ በላይ ተማሪዎችን እንመግባለን በቀን 2 ጊዜ እንደ አዲስ አበባ Sagantaa soorata barattoota 300 eegalle har'a akka magaalaa Finfinneetti barattoota 800 fi 20 oli guyyaatti si'a 2 nyaachisaa jirra. Akka biyyaatti ammoo barattoonni miliyoona 7 ta'an fayyadamoo sagantaa kanaa ta'anii jiru. Kunis barattoonni barnoota isaaniirraa akka hin harcaaneef shoora guddaa baachaa jira. Barattoonni dhimmicha ilaalchisuun yeroo garaagaraatti EMN'if yaada isaanii qoodanis sagantaa nyaata barattootaa manneen barnootaa keessatti eegaluun barnoota isaaniif xiyyeeffannoo kennanii akka hordofan taasisuu himaniiru. Mana barumsaa keenya keessatti nyaanni kun jalqabamuunsa ijoollee gidduutti walqixxummaan akka jiraatu taasiseera. Akkasumas immoo namoonni harka qalleeyyii ta'anii otoo hin cinqamin namoota biraa wajjin haala walqixaa ta'een sooratanii akka galan akka waan nyaataa otoo yaadiin barumsa keenya irratti haala gaarii ta'een xiyyeeffannee mana barumsaa keenyas nu'is bakka guddaa akka geenyuu fi qabxii gaarii akka galmeessinu nu taasiseera. Maatiin keenya illee kanatti gammaduudha. Nutis itti gammanne barattoonni siqiqqii tokko malee soorata barbaachisu nyaachuudhaan gammachuudhaan barumsa isaanii baratu. Gama biraan bulchiinsi magaalaa Finfinnee adeemsa baruu fi barsiisuun bu'aa caaluu galmeessisuuf sadarkaa manneen barnootaa fooyyessuun walqabatees xiyyeeffannoo addaan hojjechaa tureera hojjechaas jira. Kunis jijjiiramaas manneen barnootaa mootummaa filatamaa taasisuu keessatti shoora addaa kan qabate yoo ta'u, qulqullina barnootaa irratti dhiibbaa akka hin uumneef manneen barnootaa haaraa ijaaruu cinaatti kanneen turanis fooyyessuun hojiitti galchuun iccitii milkaa'inaa damee barnootaa barii jijjiiramaas argame keessaa ta'uu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee yaa'ii idilee tokkoffaa bara hojii arfaffaa mana maree magaalaa Finfinnee dhiyeenya taa'ame irratti eeruun isaanii ni yaadatama. በአሁኑ ሰዓት አዳዲስ 12 ትምህርት ቤቶች እየገነባን ነው። Yeroo ammaa manneen barnootaa haaraa 12 ijaaraa jirra. Manneen barnootaa 43 dabareedhaan kan barsiisan dirqamaniitu. Hojiin hojjetamaa jiru saffisaan akka xumuramu ni goona. Dabaree keessaa akka ba'anis ni taasifna. Manneen barnootaa dabareen akka barsiisanii fi maaltu dirqisiise kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Kutaa magaalaa Kolfeetti qofa lakkoofsi barattootaa 60,000 dabaleera. Kun kan ta'e tokkoffaa manneen barnootaa mootummaa akka manneen barnootaa dhuunfaa filatamoo fi hawwatootaa waan jiraniifidha. Manneen barnootaa lakkoofsi barattootaa humnaa ol yeroo dabalu qulqullina barnootaa eeguun waan hin danda'amneef kana sirreessuudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Lammaffaa irratti ammoo lakkoofsi barattootaa akka dabalu kan taasise jiraattonni sababa misooma koriidariitiin iddoo tokko gara iddoo biraatti waan socho'aniifidha. Kanaafis kutaa barnootaa dabalataa ijaaraa jirra. Dadhabbiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee damee barnootaaf kaffalees bara barnootaa darbe bu'aa qormaataa biyyaalessaan barattoota qaxalee horachuun akka biyyaatti Finfinnee fuuldura fideera. Barattoota waan baratan hojiitti kaniif beekamtii fi badhaasa kan kennan kantiibaa Adaanechis bu'aa caaluuf nu onnachiistan jechuun isaanis safartuu bu'aa damee barnootaa jijjiiramaa asiiti. ፊታችን ባለው ጊዜ ከዚህ የበለጠ ውጤት እንጠብቃለን።
Yeroo fuuldura keenya jirutti firii kana caalu eegna. Akka magaalaa Finfinneettis barattoota qabxii olaanaa galmeessan heddummeessuudhaan akka biyyaatti sadarkaa tokkoffaa qabannee cimsinee itti fufsiisuuf mul'ata qabannee hojjechaa jirra. Barattoonni qabxii guddaa galmeessan baay'inaan akka bahanii fi cimnee hojjenna. Karoora qabannee kana galmaan ga'uuf barsiistonni, hooggansi barnootaa fi maatiin harka wal qabannee hojjechuutu nurraa eegama. Jijjiirama damee garaagaraan akka biyyaatti argame kana tikfachaa kan caaluuf hojjechuun biyyattii sadarkaa olaanaatti ceesisuuf hunduu tokkummaan hojjechuu qaba.